Tole nagaanii fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota YouTube chaanala Warraash Katamaa hunduma keessanii fi akkam jirtanii fayyaa keessanii ani obboleettiin keessan immoo nagaan qaba waaqayyoodhaaf haa galatu. Guyyaan irraa maalidha facaasaa yookiin ayyaana sanyii yookiin immoo hojjaa lamaanii sanyo miti maaksanyoodha dha waan irra ayyaana sanitti agarsiisuu barbaada. Argitanii guyyaa irraa garbuun bakka jiru jedheet iyyaa jira nama birmatuuf dhabee siniin jedha obboloota tantiyyaa. Guyyaa irraa akkasittiin garbuun iyyaa oolee nama birmatuuf dhabe kunoo gara namoyyaa keessatti qabanii seetumaa jiru. Animmoo asii ka'een kudu animmoo asii kudu ibidda gubaa jira isiniin jedha. Mee maal jettu kana mee iyya isaa birmattu isin garbuudhaaf namni nan birmadhaa sagaleen ta'aa fi jechuu barbaadu toora koomentii jalatti naa barreessa. Sirri jara obboloota kan kiyyaa bagammoo jala bultii guyyaa dhalachuu keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'een isiniin jedha. Bagatti isin ga'ee kan bara naannu ga'ee egereenis nu haa ga'u jechuun jaalladha obboloota kiyya. Kunoo akkuma argaa jirtan galgaladha. Gara sa'aatii meeqaan shaniin jedha 12 beekuman qabbana kanammoo alattiin akaa'aa jira jechuudha. Qabbana kanarra buufadhee guyyaan danda'u argata aduu keessa akkasii rooba sadee jedhamni ture jireenya tooftaadhaanii jedhu abbootiin keenya jennaga. Ishii waaqayyo gooftaan immoo warroota gama jirtanii galtanii akkasittiin ayyaana gama teessanii hawwitanii otoon biyya jiraadhee kanan godhaa sanan godhaa baay'ee tokko jettanii isinitti dhaga'amaa jiru. Ajo baay'ee isinitti hin dhaga'amiin inuma namatti dhaga'ama garuu isinitti hin dhaga'amiin. Maaliif jira guyyaan ni jira akkattiin ni naafamu waan ta'eef jechuudha. Guyyaa galtanii immoo akkattiin keessaa zanaa jettanii itti bohaarsanii waan hundumaayyuu sona ayyaanaa jechuudha. Simatattanii kun akkanattiin akka ooftanii maal jettanii jalqabaa kaastanii guddi jedhattanii simattanii ayyaana maatii keessan gidduu mana keessan warri mana jaarii qabdan mana keessan warri immoo jaarii qabne maatii keessan wajjin waaqayyo immoo jaarii qajeelaa fi amanamaa ta'ee isiniif haalaatu isiniin jedha obboloota kan kiyya. Na garaan isinii hin baabba'inii ishee guyyaan jira hundumaafiyyuu ishee kanaafiyyuu garaan isiniin ammaatii yeroo ayyaana ijaana anaan baay'ee tokko garaan na ammaata dhugaa dubbachuudhaaf toon biyya jiraadhe toon maatii koo gidduu jiraadhe jedha ishee toon maatii koo gidduu jiraadhe jedha. Naa waan akkasiiti obboloota kiyya inni namatti dhaga'ama garuu obsuudha jira guyyaan jettanii gaafa yaanni akkasii isinitti dhaga'amtu kana jira guyyaan nan dhaqqaba jettanii keessa keessan of amansiistanii bakka of jajjabeessitanii itti of laachoo osoo hin taane of jajjabeessuutti intineedha. Kanaafiyyuu naa akkanan siniin jedha obboloota kan kiyya azaachuu guyyaan jira shi waan hundumaatiyyuu obsu baannaan wayyi bokoke obsu baannaan dubbiin hin taatu yaa jara qo achitti miidhamtee kan galturra galtee jireenya kee qajeelfachuu hin dandeessu. Maatii kee baafachuu hin dandeessu. Yoo obsaan iddoo sanitti aarittis yoo of darbatte guchisi arsanaaritti yoo of darbatte bakka waan biyyaa dhageessutti
yaaddoo siqiqiidhaan garaa yoo of madeessite ya qalbii yoo of madeessite xiinsammuun kee miidhameera taanaan foon keessa akkachumaan kan akka yaadaammoo nama nyaatu hin jiru kan akka yaadaammoo nama cabsu hin jiru kanarratti of hin gatiina jira guyyaan in dhufa ishee hin dhufa ayyaanni waggaas in dhufa in darbaa waggaa waggaadhaan naanna'a waan ta'eef yeroo singaltanis jira qaqqabdu naqqaba jedhaa ofitti of amansiisaa malee yeroo sanatti ayii jettaniitoo yaada keessan otoon biyya jiraadhe otoo irratti of hin gatiina otoon biyya jiraadhe jettanii qalbii keessan fuutanii hin jedhina hin baabbaasisiinaa jechuudha kana shobboloota koo kanan isin midhaamu waan akkas akkasii damdamattanii yoo darbu baattan galabaa taatu amma kuni kanaan booda gubateera dhugaa anniisaa hin qabu kanaan booda bakka iddoo re'oota isaa kaleessaa iddoo biraa dhufessan bifa isaa kaleessaatti deebi'uu hin danda'u humna isaa kaleessaatti deebi'uu hin danda'u faca'ee biqiluu hin danda'u kanaan booda maalinni kan isaa faayidaa isaa baduu qofadha sinii galee kan itti barbaadamte sana waan takkitti ila guyyaa ayyaana kanatti noolanii irraa dhuganii gannaquudha mitiire sanuma baduu qofadha kanaafiyyuu kuni bakka bifa isaa kaleessaatti sinii galee kaleessa faca'ee margee har'a faca'ee marguu hin danda'u maaliif gubateera gaa ibiddaan gubatee namnis immoo yaaddoon gaafatti baay'atu keessisaa akkuma garbuu kana guggubate gurraacha eela'ee booddeessa maalidha faayidaa dhabeessa hin kufaa jechuudha faayidaa dhabeessa ta'a kanaaf waan hundumaarraa ijoollee of eeggadha isiniin jedhaa maaliif akkanan isiniin waa baay'ee argeera waan ta'eef gola ormaatti yaadaan waan biyyaa dhaga'aniin waa baay'ee jira kaajomaadhe sirriitti malee kana miidhamnaan faayidaan qaban gaafa galan jireenya ofii hojjetachuu hin danda'amu dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf kun ammoo humna hin qabu waan ta'eef humni keessan akkuma galabaa kana taate jechuudha kaachiin booda faayidaan hin jiru ishee kanadhaan isin jedha obboloota kuchabaadha jira guyyaan jechuu dursaa jira guyyaan hin dhufa kanaafiyyuu gorsi har'aa kana fakkaatti sababa garbuu kanaa godhadheen sin gorsaa jira kanadha waaqayyo immoo meeqa jedhee nuuf haa fixatu gooftaan yesus kristos dhugaa inni nuuf jedhee dhalate inni nuuf jedheetoo gara biyya lafaatti dhufe kuni guyyaan iftaanii kun guyyaa yaadannoo isaati nuuf dhalateera tureera erga nuuf dhalatee tureera inni garummoo guyyaatti inni nuuf dhalate sun kun yaadannoo isaati waan ta'eef jechuudha har'a nuuf dhalate osoo hin taane tureera bara 2000 olitti kan inni dura nuuf dhalate kanaaf inni kun yaadannoo guyyaa dhaloosa isaati malee ganaa iftaan dhalata jechuu isaa miti inni nuuf jedhee dhalate suni biyya keenyaaf nagaa biyya keenyaaf waan haaraa mucaa yeroo dhalattu ganaa addunyaatti kanatti dabalamti waan haaraa argiti lubbuu haaraatu dhufa mitiire waan haaraatti boqonnaa haaraatti galti waaqayyo gooftaan macaasa karaan duraa ga'ee jedhee nuuf fixate dhangala'uu dhiiga namaa lola waljibbuu kana hundumaarraa nu qulleessee waaqayyo waan haaraa gidduu keenya keessatti haa'u jaalalaaf tokkummaan gidduutti haa dhalatu biyya keenya gidduutti haa dhalatu maatii keenya gidduutti haa dhalatu isiniin jedha obboloota kiyya waaqayyo nu haa yaadatu tasgabbiidhaan jaalalaaf tokkummaadhaan nu ga'e meenni kanaan duraa gurri keenya waan dhageenyuun kan doome gurri keenya waan dhaga'uun kan baay'ee tokko kan eelee lapheen keenya kan madaa'ee kan yaaddoo mar'immaan haadhaa kan urgufamaa jiru ga'ee jedhee waaqayyo gooftaan nu fixatee waan haaraa gidduu keenyatti haa dhalachiisuun suniin jedha obboloota kan kiyya